egaan obboleewwan kiyya arraan tana qissaa ajaa'ibaa, qissaa bareedduu, qissaa ishee qalbii nama jiistuu isinii qabadhee dhufe jira. Bifa barreeffamaatiin barreessuuf ka'ee namootni hedduun yeroo hedduu gaafa ani waa barreessu sagaleen maan hin himnee kan jedhantu jiranii, anis namoota akkasiitiif walumatti qabee sagaleen dubbatu irra wayya jedhee yeroo jalqabaatiif sagaleedhaan dhufeetiin jira. Egaan obboleewwan kiyya qissaa kana keessaa waa hedduudha barattan. Qissaa kana kan isiniif odeessu maalikii bin diinaar nama jedhamutu odeessa, taabi'ii guddaadha. Jalqaba irratti kitaaba kanaa Al-jawziin kitaaba isaa sifatu al-safwaa keessatti odeessee jira. Akkasuma kitaaba hulliyatul awliyaa keessatti immoo bal'inaan dubbatamee jira. Abbaan qissaa kanaa eenyu, inni maali isa jedhuu fi jalqaba irratti maqaan isaadha maalik bin diinaari abu yahyaa jedhamanii, bakki dhaloota isaadha madiina, barri dhaloota isaadha hijiraa 93 yookaan immoo miilaadii akka lakkoofsa warra Awurooppaatti 711tti dhalata. Barri isaanitti du'an immoo hijiraa 179 yookaan immoo akka lakkoofsa warra Faranjiitti 795tti addunyaa kanarraa godaananii jechuudha. Imaam bin Maalik Madiinaa Munawwaraatti dhalatanii manuma gartee isaanitti guddatan, achuma Madiinaatti guddatanii nama daa'imummaan islaamummaa qaceellootti baratanii sheekotii gurguddoo sahaabotii irraa jechuudha. Imaam bin Maalik eega ilmii geessaniin booda biyyoota hedduu deemanii barsiisanii Indiyaa bakka Keeralaa jedhamutti barsiisaa turanii namni gariin inuma achitti du'e jedhama. Imaam bin Maalik gaaf tokko imaltuudhaaf jecha biyya Madiinaa irraa ka'ee Iraaq deemaa ture, kan qissaa kan argee nuuf himuu danda'e jechuudha. Jalqaba irratti wanniin isiniif himu qissaa kana keessaa namoota hedduu kan nama biratti beekamoo ta'anii rabbiin biratti wallaalamoo ta'an kuma jira. Namoota hedduu ka nama birattis beekamanii rabbi birattis beekaman hedduutu jira. Nama biratti wallaalamanii rabbi biratti beekamu, nama biratti beekamanii rabbi biratti wallaalamuunis wal keessa jira. Egaan beekamtii rabbii argachuun qabeenyaa fi dhabeenya miti. Qabaattees dhabaattees ati sodaa isaa qabda taanaan rabbi biratti sadarkaa guddaa qabda. Egaan karaa isiniitiin dheeressuu dubbiin akkasi. Yaquulu Maalik bin Diinaar rahimahullah dakhaltu al-Basra ay fi masiirati. Osoon imaltuu kiyya deemaa jiru imala kiyya natti dhiitee jennaan dadhabee salaataaf jecha eega biyya Basraa kana, biyya Basraa jechuun biyya Iraaq kana, Iraaq namoonni beeka, Iraaqii irraa kanatu Basraa jedhamti jechuudha magaala. Duuba Basraa gaafan imalaaf seenee masjidatti argee masjida wayii salaataaf yaadee salaataaf gadi deeme. Yeroon masjidatti deemaa dhaqu fawajjattu naasa naman argee qad ijtama'uu kan walitti qabamanii ta'anuu fil masjidi masjida kabiira ta'e tokko keessatti, masjida guddaa tokko keessatti ummatni wal waamee wal ga'ii wayii ta'a. Waan kana baruuf itti siqee yeroon itti siqu yaduunallah rabbi kadhaadhaaf walitti qabamanii jedha Maalik bin Diinaar. Walitti qabamiinsi isaanii kun min salaati adh-dhuhri, salaata dhuhrii irraa eegalanii ilaa salaati al-ishaa'a, amma salaata ishaa'ii halkaniitti du'aa'ii kadhatuu turan. Duuba ammas lam yughadiru al-masjida, masjida sanaa gara manatti hin galle, ammas salaata ishaa'ii boodallee du'aa'ii itti deebi'an. Duuba waan kana wallaaleetan namni maalumaaf eega ishaa salaate ani maltuun deemaa jira rafuu illee hin barbaadee maalumaaf manatti hin galle, rakkoo isaan akkasii rabbi kadhachiise kun maali? Wannummaan halkan guutu guyyaatti tolanii halkan itti buluuf deeman kun jedhee maa baalukum, rakkoon maaltu bu'e, musiibaa maaliitu jira
maali wanni isin biyyanatti guyyaa irraa kaastanii hanga ishaatti kadhattanii ishaallee salaattanii du'aayii kadhachuudhaaf halkan itti fufaa jirtan kun rakkoon keessan maaliin jedheeni jedha Maalik ibn Diinaar. Faqaaluu ay jaawabu li naaf jedhanii amsakati samaa ma'aha dhiifama وجفت الأنهار ونحن ندعو الله أن يسقينا دوبا وني نتعكس الكنغوتو ربي كراتو جروفي سمين نوف غروبو رد لغني غوغوغي دومي نوتس جدو تركني هوري نركا دومي وان اوفي دغودي سيا وان ددامني كنا فك ربين قاطي اونغي كنا نوف جيسي كنا روبا كراتو جرا jedhaniin duuba innis nama sheekaa nama islaamummaa leellisuu fi islaamummaa jaallatu gamta ta'ee fi akkasuma nama sodaa rabbii qabu gamta ta'ee fi jaraa wajjin kadhatu eegale. duuba halkan sanatti bulanii ammas yusalluuna adh-dhuhra salaata dhuhriitiif qaamuu ol ka'anii salaatu jambaran subii boodallee itti deebini jechuudha. أمس عصري صلاتني ربما خرطان ويصلون المغرب أمس إن صلاتني نصلاتو مغربا ويدون الله أمس ربما خرطان يا ربي نؤباسي يا ربي قوبين سخنا نوف جيسي ربما خرطان ثم ويصلون العشاء إشاء صلاتني تدوبا إيجا إشاء صلاتني كاني ربي خرطاني دوبا ولم تمطر السماء سماء روبني توكو روب ليسي دومي سمتيون تر دوبا يرو كنا قربان غربچي وئي بيا خنا كيس جرا قصة خنا keessatti dubbatoo hin deema egaan osoo isatti yoo hin darbin qissuma kanan xumura namuutu du'aa'ii hin qeebalamnee fi rabbis kadhaa isaanii hin dhageenyee fi ishaadhuma salaatanii kun gara mana isaatti dache kharajuu walam yustajib lahu gara mana isaanitti deemuudhaaf kaan rabbii watakka kadhaa isaanii hin qeeballeef yaquulu thumma dhahaba kullu minhum ilaa daarihi Maalik bin Diinaar silaa imalaaf musaafira karaa deemaa jira gamta ta'ee fi namuu mana ofiitti ka'ee galee namni isa kana yaadatee fudhatee illee manatti galee jiru. duuba nan taa'e lafa bariifadhee bor deemuuf yaada. yaquulu imaamu bin maalik imaam maalikiin akkas jedhanii an silaa mana hin qabu namuu gara mana ofiitti galee ka'ee an qofaa kiyya taa'ee iddoon naqullee hin qabu hin jenneere. egasii booda fadakhala rajulun aswad gurbaan gurraachi tokko halkan walakkaa dhufe afxas jechuun nama funyaansaa citaa afxas jechuun fungaa jennaan naannoo keenyatti fungaa ni beektaniimi funge yookaan immoo funga jedhannaanii warra nama funyaansaa citaa jechuudha. funyaan citaa gaafa jennu gabaaba kanatu yoo afxas jedhama afaan arabaatiin. abjar ammas immoo abjariin kun immoo nama garaansaa guddaa abbaa borcii jechuudha ka garaa guddatu gurraacha funyaan citaa garaa guddaa dhufe gale isinii galee bifni fokkisaa jechuudha fokkisaadha yaa waan fokkinaan hafne jechuudha asirratti gaafa isinii galu namni funyaan isaa citaa ka garaansaa dibbee jechuudha fokkisaan kana achiin hin jirre dhufee ol gale duuba. gurbichi gurraachi kun iltafata yamiinan wa yasaaran imaamu bin maalik dhokatee masjida keessa jira. gurbaa ol seenu kana laaleetti arga. gurbaan kun immoo iccitii wayii qaba rabbii isa jidduutti kan ta'e akkuma masjida seeneen as gara mirgaa millatee gara bitaa millatee wayi ilmi namaa na argaa laata jedhee ilaale. inni imaam bin maalikiin arguu hin jiru. sana booda fabada gurbichi gurraachi garaa guddaa funyaan xiqqaa kun
huccuu akkamii uffatee jira? Alayhi khirqataani, huccuu ciccittuu lama, marxoo ciccittuu lama wayii of irkaa qaba. Marxootti ciccittuu lama kana tokkoon isaa adda dhoosee qaama saalaa isaa ittiin satarate sitiruu handhuura isaatii fi jilba isaa jidduu ittiin agooggate huccuu gaarii hin qabu jechuudha. وجعل الأخرى على عاتقه cittuu marxoo isaa ishee tokko immoo ceekuu gateetti isaarrattiin uffatee dhokfatee haguuggatee duuba min shiddati jabeenya hiyyummaatirraa kan kaate jechuudha waan qabu. fasallaa raka'atayni ay namtichi kun ni eegale salaatuu eegale fasallaa ni salaate raka'atayni rakaa lama salaate ولم يطل هن إيرسيني بطلوا ما تقول صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جديد دفي صلاة جتشورة إسني قلت جديد تيار جرجري جتشورة أما سرد بس ثم التفت يمينا ويسارا ليرى أحدا فلم يراني أما سديبي إذا إني هجتي ويك أو غربتي فنيان جبابا كجرا قدا كن جتشورة التفت وبدأ يلتفت يمينا ويسارا بتاف مرقتي مملته إيقل جد أبربو مالك بن دينار ليرى أحدا أكنمتك ويجرني يونا من جراتي وجيسات أبوف ديم يونا من جراني وجيسات أبوف ديم جتشودا ننقر رجلا نفعلين تاوجر سلاب مسافر ما ديميتي جرا دوبا يرو نمتك إجان أرقود أبي نمتك مزيدة خنا كيسة جراتشود أبي أبو صاحبته فرفع يده قربان قراتي بفتسا هكسو كهوچو غاري هنقمني كن كفنيان إسا چتا كغران إسا دبه كن جتشودا إلا أسرتي واني بيكو قبدنو فبدأ أركسا الفولي إلى فرفع يده إلى القبلة وقال إلهي وسيدي ومولاي يا خالق كيا يا ربي كيا يا غوفتا كيا سكرت نجلك قبلات غرغلي جچ مخران ايغ نندغا اجدا مالكين دوبا حبست ني دورغيتي يوخان ني هفته رومني امه الراهدمته مالتو سمين هدمته قد روبان جرتو ني بيكت يا رب حبست القطرة نهيت يوخان نيد أرجيت تشوبينسا يوخان مو كأجتينسا روبا عن بلادك بيا كينيا خرّا عدد عبد هنكترا لتؤدي بعبادك كتات أوف جتة جبروتا كنك كتات أوف جتة روبا بيا راكوته gabroota kan keettiin qixaaxuuf jecha duuba yaa rabbi kana keessa hayawaanni miidhamoo jirti wanti lafarra deemtu miidhamoo jirti egaa yaa rabbi ansin kadha yaa abbaa obsa guddaa yaa arjawaa hunda caalaa gabroota isaatti rifatu jedhee kanuma jedhee rabbiin kadhate sharxii kaa'atuuf deema yaa rabbi ati ni beekta sababa hanqina roobaatirraan kan ka'e hayawaanni nurkatti miidhamte biyya irratti miidhamte jedhee ka'ee rabbi irratti sharxii kaa'ate yaa rabbi jedhe an tusqiyahum assa'a yaa rabbi ammatti obaasi nu roobi jedheen amma nuuf roobi jedheen duuba maalikiin ajjabe inuma ajjabe taa'eetu dhaggeeffata dukkana keessa ammatti tuman taa'ee ilaalu rooba gadi roobse jedhee rabbiin sa'aatii kana gidduutti dirqama rabbi irra kaataa bar ajaa'iba duuba maalik akka jedhe yaquulu maaliki akkas jedhe dubbate فما وضع يديه إلا وقد أظلمت السماء
namtichi kun harka isaa ol qabate sana gadi hin deebisne lafatti jedhe. Samiin oggasuma sana duumessaan marfamte jedhe boo. Samiin battaluma sanatti duumessi gadi yaa'ee baafii dhiyaan kaabaa fi kibbaan jammare. Duumessi sida hin jirre biyyi qaaxiin itti buute kun jedhe. Duuba inuma laale jedhe. Nan laale jedhe maalik. Duuba oggasuma daqiiqaama kana gidduutti roobni jammare roobuu. Dachiin gogduun silaa roobni akkasitti gadi dacha'e. Duuba gurbaan kun kana jedhee rooba argee ka'ee ba'e jedhe maalik. Maalik ka'ee ba'e. Gurbaan garbichi kun. Imaamu bin Maalik nama kana baruun qaba. Ummanni biyyi guutuun halkanii guyyaa otoo rooba kadhattu roobuu fidide. Kun immoo ammatti jennaan harka isaarraa gadi hin deebifne battalumatti roobuun kun akkami jedhee Maalik jala gabbee dukkana keessa. Gurbaan garbichi kun akka ummanni salaata subii dhufanii isa hin agarreef jecha akka warra ummanni salaata subii dhufee isa hin agarreef jecha dhokatee rabbitti waa himatee rabbiirraa fudhatee masjiidatti halkan tatajaafaa junuubuhum anil madaaji'in jenneere gabroottan rabbii halkan walakkaa cinaachi isaanii lafatti buqqaatee rabbii kadhattii bar fuula rabbii dhaabbatan. Kana mucaan halkan ka'ee rabbii kadhatee gandatti gale ummata wajjin ganama salaata subii dhufuudhaafi bar an akkana godhe jechuudhaan miti. Rooba isaa argate manatti galee Maalik utaalee jala gabba'e jala deeme waan kana eessatti akka inni galu ilaaluuf jecha. Duuba fakharaja arrajulu min almasjid masjida irraa ni baanaan fatabi'utu jalan deeme fadalla yasiiru mucaan kun daddafee deemu jammare dafee deemuu eegale. Duuba anis jedhan sossoke jedha Maalik. Duuba fadakhala daaran gurbaan kun ganda wayii mana wayiitti ol gale. Anis mana kan argee famaa wajattu shay'an dirqama waan kana mallattoo ganda kana godhatuun qaba. Mallattoon ittiin ganda kanatti godhuun nabee roobni immoo roobee jira. Famaa wajattu shay'an illaa xiinan bar awwaareessi dadachii keessa guutu dhoqqeen guutee jiraami bordoota jechuudha. Egaa waan mana kana alaamaatti godhee bor iddoo kanatti deebi'ee nama kanaan wal baruun qaba jedheetu humaa alaamaa godhatu wallaalee dhoqqee fuudhee bordoota jechuudha. Horofa fuudhee alaamaatti godhate mallattoo jechuudha. Bor akka arguu jecha duuba falammaa xalaati shamsu yeroo aduun baatu tatabbaatu xuruqa jalan deeme gartee jechuudha. Asara yookaan immoo faana kiyyarra hin deeme hattaa wasaltu ilal alaamati amma mallattoo an eda kaa'e sana bira ga'utti hin deeme jedhe. فإذا هو ببيت نخاس بكا من أقول عن علامات تقولون من غرغرتا غبروني تغرغر من دوبا نورا من نغادي غبري تغرغر موتي جد إذا إني كن غرغرتا نما غرغر موتوسا أسيرتي هبتو ديمتن جتشود دوبا nama garba nagaduuti wanna ta'eefi nan iyyaafadhe amma itti siqeetan nukaas kanaanii itti siqeetan gabran barbaada jedheen. فقلت يا هذا إني أريد أن أشتري من عندك عبدا قبروي سرا بتوتو بربادا يا غرغرا غربيتشا مي قبروي نافلالين جدين فأراني الطويل والقصيرة غربيتشا إيرا في غبابا جدو غليسا في نتكني خنو غربيلال بيتي بوخنا جدين خنا كيسا خفيتي بتدو خنو خنو منقبا نجنني ري دوبا مالك سليو نما إداسة نبر بادا جرى بيتا أتشين فقلت ننجدين مالك تجرى يرو إني إيرا في غبابا كان نتفدو أكاسين جدين أني كان هم بربادو خبرات بربادا خديرا كان سين برباد كغبابا كان سين برباد خبرانا فيدي جدين دوبا نمتشي كون چاليسيتو من اللالي دوبا نس آبادين وشيكن كوتي لالو جمالي ووقفت وأنا خارج من البيت على سن آبادي بكا غرغرتا غبرا آبادي
bakka tokkoon argee ganda yookaan immoo mana kookii jennaani naannoo keenyatti kookan kookii jennee waan tokko jedhamu hacoo jenne yookaan immoo wantoota gartee jiru waa irraa ijaaraman kana keessatti arge jedha. Achi keessa nama wayiitu dhaabatee jira. Nama wayii sanan asii achi arge kookii kashaba muka sana keessatti arge jedha. Duuba mana sana keessa garbi biraa jira jedheen gaafadhe nuhaasii kan. Yaa nuhaas mana yookaan immoo muka san keessa namni biraa garbichi biraa kan gurguramu jira jennaan faqaala naan jedhee man fiihi namni achi keessa jiru kun laa yuslah hin faayidu faayida qabeessa miti anuutti naajumu achuma keessatti dhaabataa jira jennaan faqaala maalik ni jedhe nan barbaade chuma laaluu jira atiitu situ natti himameti faayiduu dhabuusa deemetu laala jennaan فقال النخاس من في لا يسلى أنت تريد أن تشتري عبدا ومن في هذا الخوخ ومن في هذا الكوخ لا يسلى أتي قربة بتتوفيتا قربة سنة مو إني قربي أتي في بتتو برباد قدر إيرا في قبابا تيما في لافان كنو سيبرجرا إني سني مو قرقرتافو فايدا كبو خلاص أتي كيسا ستي وان تتوفين قبل جنان مالك فقلت أرى نلا لوان تيفتو إلى لون كبا دوبا فأخرجه لي قريبا قلت بوغا بيجين فلما رأيت عرفته كنوتك يرو من قربتي كان أرجو بيك بوان خير فنيان بابا سناب غرا قداتي فإذا هو الرجل الذي كان يصلي بالمسجد البارح يروني قنت باسو قربا إدما أركان ربي كانت ربي روب سيف سني جتشورا فقلت للنخاس اشتريه ننبت الأجرين فأجابني نعم دي بيس جلابا لعلك تقول بودينا نجتوف ديما نيادا غشني ندقي نقو ومسي دوبا هذا الرجل قربان كل لا ينفع فايد في شيء حتى قرآن أبسي بشاورا بوتو فايدا سين كابو سيغرغاروتو خمنن كابو بفتي فوكسا كران قدا ميلي بطي خني garbicha gurraacha ilaaltutti gammaddu gattutti gammaddu ergattee aaran galfattu faayidaa siin qabu waan irraa beektuuf hin qabdu kana aboo kuna na birattu faayidaa hin qabu duudii taa'u jira jedhee hin dubbate maalikitti maalik aboo nan bitadha gatiin attimi jedheen duuba ajaa'ibeeti duuba fazahada dhimma dhabe fi thamana gurgurtaa isaa keessatti gaduma buusee rakhishaanatti gurgure jedhe waani naa kenne iyyaa garbicha kana فلما استقر به المقام garbichi kun ogga khalas kan qoota'ee bitadhee abbaa qabeenyaa ta'uu isaa mirkaneeffadhu وقال نجد يا سيدي يا gooftaa kiyya lima ishtaraytanii maalumaaf na bittanoo waan faayidu jarruun dhimma kiyya hin qabanu lima ishtaraytanii in kunta turiidu alquwwa ati yoo humnaan akkan si gargaaru barbaadde ani humna hunaaka bakka ati na bitte sana ni jiranii man huwa aqwaa minni nama narra jabaa hayooti lafa kana qotii bishaan baasatti sii baasuu danda'an an kanatti sin qabu humna sin qabu bifallee hin qabu bifti kiyya gurraacha funyaan kiyya gabaabaa garaan kiyya illee guddaa maalumaaf na bitte wannummaan ati na bitteef kun maalii nan barbaada khalas na rakkisuudhaafi wa in kunta turiidu alwijja ilaali rabbi sodaata siniin jedhee garbichi kuni wa in kunta turiidu yoo barbaadde nama hojii siif hojjetu nama na caala hojii beekutu jira ana ogummaa illee hin qabu jedhee falima ishtaraytanii maalumaaf na bittire khalas natti nan barbaada jedhee قال مالك نجد يا هذا أما سيفني ما وني سبتي وتك أكتي قرآن شبستي لجانا فلت أفمتي يا هذا بالأمس الكن خليسا كان الناس من تاني في المسجد مسجدك يتعطرني وظلت البصرة بي بصرة كلها قوتني سيرات دو الله ربك التوم مسجدياتي من الظهر إلى العصر زوري العقاسري من العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء خنا عند ربي كراتاتو تتيسي بي بصرة كن بي بصرة ربي كراتاتو ولم يستجاب لهم هن قبل من دعاء إنسان ربي ساني فين قبل وما إن دخلت أنت أتي كانوا مجدوران دوبال كان مسجد سينترو كنان ورفعت يديك إلى الله ربي ترك كان كيول قبض جنان سمائين بقوق مسنا روبا قريد أنقلاسو جمرتي دوبا أن كان عارفين سبيتي من دوابراتين ميت
وابرات ميت أتي بودا غربتي كن هني دروتي إجتي سا ربي جدوتي كاتك أبا هني لعله غيري لكي سن أنا ميت نما برات أوتو ملا نما برات أو ملا أنا ميت جدين وما يدريك أنت لعله رجل آخر تري نما برات أوسا أخمتي بيكتا تماليو نما برا نمي سن نما برا أكتا أتمات بيكتا جدي ورقافتني فقلت بل هو أنت بس سي أرجيت جرا سي خلصت بلي سوم تخنا بودا جنا فقال العبد نبيك خلاصي وقت نبيت تيتين باتي جرتي جديني دوبا فقلت نعم خلاص أنا فيقول مالك فوالله ما التفت إلي بعدها لما يجان كو كسل لالي خلاص قربان غربيتي كون أولجدين اللالي فخر راكيا حق مثلا ركوع قولي سجود قولي بطل مثلا سجود الإرس ومسا ولا اتنسك نن أجيف الأجراء مالكين كن وان نجي ربي خلطو كنا أجيف يا صاحب السر إن السر قد ظهر يا ربي أنا جيتي سبراك أبا أكسين سكرده دكانان سكرده إجتين أكسين سبراك أبا سنين بوبكي باتي جد نمينا أرجي رعاي نتيتا إجرا أني بدي سلبت جرا خلاص أن أكسي ربي سكرده دكانا كيسا إجتين كو باتي دري باتي جرتي خنا بودا خلاص أجينك يا رعاي أرجا نا أرجا تاتي جرتي أن جرينيا فدو يا ربي خنا بودا نجيس جدي دعاء سنة كيسا دين فدو na ajjeesi nannee jedhe maalikiin kun hay maal ta'e namichi maaliif akkas jedha jedhee ta'ajjabuu jammare duuba nan dhaggeeffadhe osuma jedhuu rukuu'a sana keessatti lubbuun isaa baatee reezaan isaa janaazaan isaa lafatti kufe jedhe maalikiin du'aan isaa hoggasuma qeebalamtee jechuudha. Egaan obboleewwan kiyya qissaa kanarraa wanni baratuu dandeenyu namoota hedduu kadhachii irratti wallaalamoo kanam tokko isaan hin beekne gatii nama biraa hin qabne ka sadarkaa nama biraa hin qabne ka rabbi biratti beekamoo hayyatuu rabbi irratti yaa rabbi wallaahi kana gochuu qabda jenaan rabbi hoggasuma godhu meeqarraa barattanii egaan obboleewwan keenya rakkate dheeratee inshaa Allah qissaa biraatiin isiitti deebi'a. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.